Ispoortiin irratti iddoo malee siin ta'u de. Sinii mootii lafa. Caala. Maanni gaashitoo fincaasan jira bee. Sila guyyaa guutuu fincaan wal ta'u. Sa'aatii 20 fincooftaa. Akkuma godhane. Fincoo kee haa qabuun jedhan. Maanni fincoo jira gaashitoo nama fincaa waan danda'u mana kana keessatti gaashitoo. Saamee Wanti koo qabadee tambure gaashitoo. Gurbaa fincooftee fixanne. Gaashitoon geeffanne beeku qofa shiitu na fudhatu. Fincooftee tuman keessa tuun jedhee be. Fudhatee toonu maanni kabajamaa ofirraa fuutanii gaashitoon nama guddaa nama tiisi. Nama fincaa baay'ee. Caala lakki gootu gadi baay'ee kai lakki qubna gara sitta saala qubna gara afisi barbaade lakki gootu gurba. Lakki caala. Gaashitoo maanni hoggaa galtii walitti himne maanni seenuu barbaadanii gaashitoo koottatu seena. Kootuu siin jedhe waan sitti mun qaba. Namni fincaa waan danda'u. Sa'aatii 24 hattuuri raayyaa. Sa'aatii 24 fincooftaa. Maal jechuuf immoo amma mee. Kootu taan. Kootu wayi sitti ma. Maal godhettani immoo gaashitu moo. Lakki utaacha kana dhiisi lakki caala. Gaashi ispoortiidha. Lakki. Ispoortuma. Ispoortiin irratti iddoo malee siin ta'u de. Sinii mootii lafa irratti inni amma lafarra hin lafarra nu buttaalee sirratti inni amma. Lakki caalayye lakki. Lakki sitti mee lakki. Lakki namu facciisin lakki gurbaan lakki. Lakki sittana lakki. Intala tooti televiziyoonii kana banime. Ashama harka fuudhee kabajamtoota hordoftoota keenya amma guyyaa keessaa sa'aatii 6 ta'eera. Saanduuch televiziyoonii irraa oduu yeroo kanaaf qabanne isinitti himna. Oduu kana isinitti himu maqaan kiyya. Maqaa kiyya mee nama na yaadachiisu sin geessa. Nama maqaan kee Asmaamoo Ayyalaati. Caammal ta'e. Naayis abbaa galu. Maqaan kiyya Asmaamoo Ayyalan jedhama. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Hangaftu oduu keenya har'a maal tureeyyu? Hangaftu oduu. Nama na oduun hangafaaf quxisuun qabu. Okay. Oduun hangafaaf quxisuun qabu. Hundumti keessa riimootii lafa kaa'ee yeroo tokko. Himi kaayoo himta maal bacabacamta maal kuni baacaan jarana biyyas baxabbatee nus baxabbatasitti. Konkolaachisaan kaleessa konkolaataa oofaa ture konkolaataa asii achi ari'uudhaan achi as deebisee gidduu kanatti kuffise. Konkolaaticha kufe kana keessas maal jechuu barbaade? Namoota 99. Namoota 99. Konkolaaticha kufe kana keessas namoota 99tu ture gaafa konkolaataan garagalu namoota 66 ta'anii yaa Waaqi. Konkolaataan kun kan kufe garas naannoo Somaalitti jedhamu ture kun. Naannoo Somaalee. Qayyadin tala toonee nasen jedhe waan kana. Abbaa galu maalu please remote lafa kaa'ee yeroo tokko. Xumureera. Ishii kana qofa dubbise kun sarara lama qofa naaf. Dhugaa. Jarana kun kan maqaa ofii hin beekne maal oduu dubbisa asirra teessitti nu baacaan. Ashaaraa magariisaa. Kunis xinnooshna ashaaraa magariisa xaansa maal jechuu barbaade ashaaraa magariisa. Maaliif qacaramteen jedhani maaluma hojiin kee maal gochuu dhufte re'as erga oduu dubbisuu hin dandeenye erga waan qacaramteef wallaalte maal abbaa keetii asirraa goota. Ashaaraa magariisaa haa dhaabnu. Oduun yeroo kanaaf qabanne kana gaammaatti dhageessan kanadha. Saanduuch televiziyooniin filannoo keessan jalqabaa haa ta'u isiniin jennaa galatoomaa horaa bulaa waan dhaggeeffattaniif. Galchaa kana warra isaatiitti horii haa tiksu kun galee. Hoolaan tun hoolaadha ishiini. Ijoollee immoo dhagaa fixxee wanni tun. ሰኔ 22 የጀግናው አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ ቀን። ገዳዮች ለፍርድ የማይቀርቡ ከሆነ ገዳዮች ትክክለኛውን ፍርድ የማያገኙ ከሆነ ፍቅር ብቻው ምንም አያደርግም። ለኔ ፍቅር የሚያስፈልገው በፍቅር ለሚሸነፍ ሰው ነው። በዚህ ሳምንት የሃጫሉን እውነታና የማይረሱ ንግግሮች ነፍጠኛን ዲና ኦሮሞቲ ካሌሳስ ዲና ኦሮሞቲ ሀርቀለ ዲና ኦሮሞቲ ገራፉን ዱራትስ ዲና ኦሮሞቲ ማታ ዲዳ kanuma dubbii wanni ilmi Oromoo beekuu qabu kunoo dhugaan jirtu tan. Oromoo irratti dhukaasuu arguurra caala. Du'a wayya beekta. Warri obbaafate warri du'e kun obbaafate. Namni lubbuudhaan jiru beekta seenaa hojjetes xureessuu danda'a. Namni seenaa xuraa'aa qabus immoo haareeffatee nama gaarii nama lubbuudhaan jiru abaaruufis rakkisa beekta. Jajuufis rakkisa. Namni kamuu saba kamiyyuu keessaa dhufee aangoo qabatu kana booda. Akka inni aangoo irra turus kan godhu Oromoo. Akka inni aangoo irra turres kan gochuu danda'u Oromoo. Fardi siidaa dabalee sun farda Minilik irra taa'ee kunoo amma suura ka'e san. Farda hatame beekta. Eentaati. Nami hattuu. Gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhani as birbirsa gooroo kanatti. Nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun. Namicha bira qaqqabe fakkaata.
Milik bira. Odeeffannoo milik bigaa. Waa maatiin haa taphatu jedhame. Inni farda isaa miiccee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beektaa. Sakaraa dhufee goojirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture. Harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beektaa. Waametu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa miire. Du'aa faana wal qabate warri lole kun tuulama kana fardaan dhaqee dhukkee irraa kaasee. Miniliktiif yakkamaa moo? Yakkamaa hamaa. Maal qaba odoo waaqumti ashuffee mandara keessaa kana walitti qabee cuuffee tokkicha nama akka keetiin nuu kenne. Achumee amma namni 14 birrii 80 kaffale meeqa ta'a jalan. Ijoollee intalo. Abbaa galoo. Dhufee moo mucaan kun. Seeni kottuti seeni mee naguma. Anuu seenumaa ban dhufe. Kottu taa'i. Maarree abbaa galaanii harkaan akkana jechuun taa'i jechuudha moo seeni jechuun akkasii. Kana sinna barsiisaa har'a. Abbaa galaanii. Kottuti seeni taa'i sin. Seeniin harkaan akkasii miti akkana jedhama. Amma hundaafuu seenumaa ban dhufe. Seenumaa ban dhufe abbaa galaanii. Inni jedhana kun. Anan jedhu. Maal inni kanatti jettu immoo? Siniirra afoosha walitti qabu maaliif hafta? Natti hin tolle fanaaf. Waan jabaatu sin jala darbe kan. Nageenya si mana farsoo hin dhufne? Mana farsooti maalaan godha manaa humbaanes sin jala erga bariite. Wayyoo. Ni salphan. Maal salphattan? Itti bakka laatitti balaachoo galaa jedhan. Yaa rabbiiti. Eeshi. Hin beek kana nageenye si. Hin nageenye itti fufi ammas. Laal waan itti fufiiti fixadhu taa'e yookaan waan jabaatu duuba jira. Tol. Abbaa galaanii. Sagalee deddeebitee na waaminna mana gurri na dhagaa. Idduutti tole naan jedhinaa. Natti mika. Isa una haasofsiistan. Idduutti tole naan jedhinaa haasofni na harkaa bada. Daan. Zinnaashoo. Hin dhaggeeffadhoon jedhan danda'an oduu kana. Sini edeen. Zinnaash beektu abbaa galaanii. Zinnaash tamishii. Zinnaash hin beeknu jettu ishuma farsoo biraa dhuddan araqee biraa dhuddan. Zinnuu tana moo? Naan beeka. Zinnuu? Zinnuuni. Zinnuun maal taate? HIV qabdii. Haa qabaattu maaltu nagalcheedhe? Wanni guddaan isaa miti. Abbaan galaanii immoo. Ishee. Abbaan galaanii? Abbaan galaanii. Maal ta'e siin jedhan abbuuti? Tuma nan jiru. Abbaan galaanii. Zinnaashitti galaanaan jira. Sittaa galuu waan akka malee. Inni immoo zinnaashis HIV qabdii abbaan galaaniitis HIV qabdanii mana farsootti sabaataa. Eertii moo gurbaa? Galaanii maal taatan? Bayi oduu kana natti himuuf hin dhufneeti. Jufaaretti himuu dhufte. Jifaaree maaliif keenya himuuf deemta gurbattiin nana ba'i jaka. Abbaa galaanii maal taatan? Miila harka fayyaa miila fayyaa mana kanaa gadi ba'i. Sini malee rakka deemaa. Lammata itti biyya kanatti hin argin. Hoggaa itti obobsitan akkana seene hoggaa itti obobsitan.